Vieni Matti. Quanto? Insieme questo guarda se mi chiama. Basi. Keriat እንግዲህ ናት እያልኩሽ እኮ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ ወቢቲዩብ አከም ነጋ ኬሰን ፈያ ከታተን አብዲ ጉዳ ቀብነ jechuudha. Har'a keessummaa addaan of biraa qaba. Eenyudha? Nama isin beektan. Salaama jedhimi. Akkam nagaa jirtu? Hordoftoota WebTube. Haganuma haasofti Khadijaan. Obboleettii Keriyaat wajjin mana kootti waameen jira obboleettii Keriyaatiin jechuudha. Maaliif waamtee naan jechuu dandeessu? Har'a maal gochuudhaaf Keriyaat prank gochuudhaaf kanani obboleettii Keriyaat waame jechuudha. Irra deddeebi'ee siifaan jedhamti baay'isoo. Siifoo jedhamti. Yeroo darbee viidiyoo wajjin hojjennee turre baay'een keessan jaallattanii yaa rabbi garama tokko ba'e ammoo minni kun jechaa turan waan si ajaa'ibu jechuudha. Maqaati lafa laaltee qaanoftee akkasii babbareechitee gaafaati sagalee xiqqoo sanaan gaafa akkasitti dubbattu waaw jechaa turan bakka ajaa'ibnoo jechaa turan. Egaa dhuguma uummanni kun garama tokko keessaa bahee jechaa turan. Haadhuma takkatu dee'ee jechaa turanii jechuudha. Baay'een isaanii immoo maqatanumayyuu otoo fuutee maal jechaa turan isiin immoo akka abbaa manaa qabdu waan dubbadheen jira jechuudha kana dura. Yaa'u namuma ammayyaa namatti tolu nama free nama ta'e waan akkasiidha. Kanaaf har'ayyuu kan isheedhaaf eeyyamee as dhuftee jechuudha. So yeroo tokko maaliidha isinitti fakkaatee like obboleettii wanti jedhamu kun especially obboleettii hangafaa namoonni taatanii obboleettii qixxusuu yoo qabaattan karaa irratti akkasiin haftu bakka hin taanetti akkasiin kuftu hin barbaaddanii jechuudha. Kanaaf boolla kamuu lixxanii sarara isiin irra deemaa jirtu sana rogarraa akka hin banne karaarraa akka isheen hin maqne akka hin miliqne bakka hin taanetti akka isiin hin kufne wanti isiin hin taasifne hin jiru jechuudha. Isheen fakkeenya warra obboleewwan isaaniitiif obboleettii isaaniitiif boolla lixan sanaati jechuudha. Kottu jedheen. Qaanii sanas dhiisteet safuu sanas dhiisteet obboleettii isheef jetta mana koo dhufte dallaa koo keessa jirraa jechuudha. So maaliif dhuftanii nuun jechuu dandeessu? Har'a maaliif isii waamtee nuun jechuudha dandeessu? Keriyaat guyyaa darbe kuftee jirti. Hedduun keessan ni kijibdii ni sobdii homaa wanti isiin taate tokko hin jiru naan jechaa turtanii. Anis akkasuma se'een ture normally prank na gochuufi moo akkuma baratame na baadhu jechuufi jedhee yaadaan ture. Garuu dubbiin akkas miti. Mana yaalaadha kan isheen dhukkubsattee ciistee jirtu. Obboleettii ishee waameen jira maal gochuufi isa dura garuu ishee marraa dhagahame akka isheen mana yaalaa jirtu jechuudha. Guyyaa darbee na bira dhuftee viidiyoo hojjetamee ture lafa dhooftee baajaajiidhaan gara manaa galcheen biraa deebi'ee akkam keessa akka isheen jirtu itti nu himime ati. Galatooma isheen mana yaalaa jirti dhugaadha. Haalli isheen keessa jirtu amma homaan jettu baay'ee miidhamte wal'aansaa gaarii kennameefi amma homaan jettu haala gaariirra jirti garuu achuma jirti ammas. Hayyee manuma yaalaa jirti isheen jechuudha. Ani immoo maaliin godhe isinitti fakkaate? Amanuu hin dandeenye waanuma isheen jette kana waanuma isheen haasofte kanaa'u amanuu hin dandeenye. Kanaaf ishee wajjin mari'adheeni. Intalli kun yeroo baay'ee muudii qabachuu jaallatti. Qoosuu jaallatti. Piraankiin hojii isheedha. Akkuma nan ishee jaaladhu jaalalaan isheedhaa qabu baruudhaa fi dhagaan isheen hin buqqisne waan isiin hin goone hin jiru jechuudha. Waan isin ajaa'ibu. Wanti isiin hin taasifne hin jiru. Kanaaf maybe shamarran akkamii qaqqabamuu barbaadu, tiriitimentii barbaadu maal tarii isa yaaddee ta'innaa ammumaa kan hospitaala galte yookaan barumsi itti ulfaatinnaa maybe immoo jaalalli suniyyuu jiraatinnaa waanuma jiru kana adda baasuudhaafiin nama biratti erge ishee hiriyaama keenya keessaa gara ishiitti ergeeni wabiinii shamara biraa wajjin mana ciisee jira jedhiini dhaqii ittimii jedheen. Shamarri aan wajjin jiru tun eenyudha? Obboleettii mashi. Isheen yeroo baay'ee maallaan jetti amalli ishii jijjiiramee jira
nama gaarii taatee jirti, nama rogaa taatee jirti, sirrattee jirti jettee yeroo hunda natti himte irra deddeebiidhaan jechuu jaalaluma keeti waan biraa yaada biraan qabdu jaalaluma keetu kana isii godha maal jettee irra deddeebiidhaan natti himaa turte. Ammallee kun afaanuma ishee irra dhagaa akkasiin nama gaarii taatetti kan isheen dubbattu jechuudha. Waa jedhiin waa'ee obboleettii kee kana mee. Nama ta'e kan hin dogongorreen jiru. Isiin immoo an akkan isin jechuu hin danda'u garuu baay'ee jijjiiramteerti. Nus gorsinee jirra. Nama biras dabaladhee gorsee hin jira. Haala duraatitti eeddisanii miti. Gaafa harkisitti ol kaaftee si waamee atillee na kabajee gaafas dhuftee haasofnee jirra. Isii wajjinis akka malee jijjiiramteerti baqa. Ani isitti amantii guddaa qaba. Jijjiiramteerti. Anaafis waadaa galtee jirti. Akka waan safuun cabsinetti amma booda akka nullee hin saalfachiisnetti waadaa naa galteerti. Kanaafi maaliin yaada isinitti fakkaatee dubartii biraa wajjin mana jiraa wabiin jedhiinii dhaqii bakki isiin ciiftutti itti miin jedheen. Ani mee jaalaluma ishiin si jaaladha jettu sanayyuu beekuudhaaf. Obboleettiin ishiidhaa immoo amala ishee guutumaan guutuutti dhiistee jirti jettee irtireef dhageessanii jirtan innaa isheen haasoftu jechuudha. Ergaati dhuftee deemtee maal jedhee gorsee hin jira completely amala duraan qabdu san dhiistee jirti jette. Kun yoo barbaachisaa ta'e ammallee irra isin yaa deebitu jechuudha. Eeyyan ittiin amanaan. Akkana. Kanaaf amala ishii dhiisteerti moo dhiistee hin jirtu? Gaafa dhuftee akkama amala ishii harkaan itti taffisti moo yookaan rukutuudhaa deemti moo cal'istee teessee ilaalti. Kana adda baasnaa jechuudha. Piraank gochuudhaaf hin deemaa jechuudha. Haa taasisnu? Haa ilaallu. Irqixanyaa nesh? Irqixanyaa nesh? Lakkii. Saalfachiiftii inni abdiin qaba. Ittiin qaanoftuumi? Hin qaanof. Haayye. Akkasitti gorsee moo? Akkasitti gorsee immoo duubatti hin deebitu. Haayye. Sitti immoo dirqama amanuu qabdi. Kanatu jedhamee hin dhageenya jechuudha. Walumaan argina. Itti ergeen jira intalattiidha. Maal jennare? Haa dhuftuu jedhee jira kaameraamaaniinis obboleettiinis illee haa dhuftu jettee jirti. Eegaatii piraankii ajaa'ibaa kana isii hojjechuuf hin deema jechuudha. Har'a ani yeroo baay'ee piraankiin irra hojjetama malee piraankii hojjedheen beeku har'a garuu hojjechuuf hin deema jechuudha. Kanaafuu obboleettiin isee koonfidensii guutuu qabdi. Waa takka amala sirreeffattee jirti teesseetuma na laalti jettee jirti. Kanaaf maal goona isinitti fakkaatee amma obboleettiin isii gara manaa galti jechuudha. Garuma kilaasii kutaan keessa jiraadhu ol galti. San booda isiin aartee dhufti moo tasgabbiidhaan dhufti moo kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Argattanii? So hin dhufti gaafa dhuftu isiin gara manaa ol seentee jirti hoomuu na bira jiru jechuudha. Ani qofaa makiyya taa'een jira. Akkam taati isallee waliin ilaallaa jechuudha. Sana booda otoo anii fi keeriyaatteenyee haasofnu jidduutti ishiin nyaata qabattee manuma kiyyaa gadi baatii jechuudha. San booda anuma bira teessee nyaatuma kana na nyaachisuudha hojiin isii. Kanaafi keeyruun maal gooti waliin ilaalla. Obboleettii teenya gara manaatti beenuu jennaan siifoo gara manaa galtaati. Yookaan mataa na buruksiti yookaan isiima buruksiti yookaan ofiisii waan tokkoof gooti hin beeku. Gahaa jirti natti fakkaata mee intalattiidhaa bilbileen eessa akka gahan adda baasaa jechuudha. Eessa akka isaan gahanii adda baasaa. Isaan nu bira gahan taanaan ani maal gochuun qabaree qophaa'uun qaba waan hundaafuu jechuudha. Jaalalaan yoo na simatti ta'e onnee qulqulluu wayii qopheessu. Dullaadhaan na simatti taanaan bakka isiin na dhoofti jedhee yaadu kamuu jajjabeessu ispoortii fa'aa hojjechuu maal jedhamtiree qocca bidiggii tokko tokko hojjechaan ishee eegaa jechuudha. Kanaaf na duuka buutani. Intalattiidhaa bilbila intala gara isiitti ergeetti jechuudha. Kaastu
Hello. Hello. Hello Zama. የት ደረሳችሁ? አቀልጃ እየመጣች ነው። እሺ ብራ አየሽ፣ ጨርሰናል። አሁን ዝግጁ ነን። እሺ እሺ ጋጅር ቸርሞ እንግዲህ አማ የሰብረታ waa tokko hojjechuun dirqama kaa ispoortii tokko hojjechuun dirqama jabaatu qaba kun jechuudha. Bakka isiin dhooftu hin beektu amala isii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf as bira taa'amu gara mi'oo taa'ee amma kan irra namaas moo asuma biraan deemu moo as gattaa eessatti jalaa ba'a hin ilaalame duduukaa bu'a kaameramaan narraa qabda. Sirraan qaba. Yoo waan sitti jabaate nanti garuu lufaatti. Ayyee. Geessee jirti dhaqanii. Dhaqee baanu? Hordofiin tole duukaa bu'u. Kan. Siifoo dabee jiru. Wally? Wait. Defi bas John is good. Amma wali mana taal. Tolo that. Man ነች እሷ እኔ እንደፍራ ጭራሽ አንተ ቤት ድረስ የምትመጣው defi kai bas ከይትኝ ቤኩሲ አረቄ ያተረጋግኝ ብቻዬን ነኝ። እኔ ነገር አትፈልገኝ አይደለም አርጋጅው ታሚ ብሎ ቆፋ ይያንጅ ነበር ባስ ኤት ጅርት ባስ ኮቱ ወይ ምን ናፍጣት እኮ የለም ማለት ናፍጣት አናቀደም ተነስ ብቻዬን ነኝ እኮ ነው ይኸውልህ እኔ ነገር እኔ አነሱ እንደዚህ ሶሺ ሲሪየስሊ ከሪያ ጣደክ ይያንጅ ራሴን እንጅቻጅራ ቆፋ ይኩን ኤኙ ጅራቢ ኤኙ ጅራ የት አለች አራ ኮቱ ዴቢ እምታስወጣት እንደሆነ አስወጣት ኮቱ ራኩን ቀቡታይ እኮ እንደዚህ ባስ ጀልቀበታይ ወሙንጅሩ ናሙ ነግር እንጅሩ ሲንጅቻጅሩ ማሊ ምንድነው ምን ሰምተሽ ነው ማለጊሴ ከሴት ጋር ነው ብለው ማን ያልሽ ምን አገባህ እሱን የሆነ ምን ፈዴና አንቺ ለማ ለክ ከናብ ጀቴ ደሞ ምን ያላት ይፍደ ድፍትሬ በገልፍ ማሊ ዳቲ ቆይ ማሊ ምንድነው ፈልግ ምን ሆነሽ ነው የት አለሽ ልጅቷ ምን ሲጀመር አንተ በዚህ ሳከብ ምን ትሰራለህ ማለት ቪዲዮ ጀቹ ጀራ ከናመና ማለት ለክ ቪዲዮ ራባጅ ራበረ ነው አመሰራ ጨቤ ተስገቦፍቴ አማ ካኔክስ እንጀ ላ ኬሪያ ተስገባይቲ ዋቶ ኮንሲ ጋፈቹ በርባዳ ኮማዋን ነጋፈቱ እንጂ ኦቶ ሸመሪ ወይ ዱፍቴ አመመነ ከነ ጅራ ሲጀመር እንጅርቲ ሸመሪ ካይቲን ኢምባስ ካይባስ ስትቆስ አይ ሀርከነ መጥቶ ሊንካሲኒ ቦት ማለት ከንታኔፍ ሲጀመር ሶባርታሚ ካይባስ ደ አረ ሲ ሶባንጁራ ኮቱ ዲቢ አመነነ ማንሴኒ ኮቱ ባይ ሲበል ኬሪያት አንተ ሊፈኛ መነነ ማዳስ ኮቤ ከገደብ ወንቲ ባሱን ጅሩ ሆሙ አርኪነ ኩባጅራ ሃይ ሆሙ መነ ከሰን ጅሩ ሲንጀቻ ጅራ አቺ ገታ ኤሜ ኮቱቲ ጀልቀበ ገድ አኩመንት እዩ ኮንቲ ጀታኒ ታይ ረኩን ቀቡ ገድ ገድ ታይ አስረታ ታይ ገድ ነሚንደ ደም ሊበር አኒ ኡምነ ደቤ ምቲ ኮቱ ዴቢ ሃይ እንተ ሊፈያ ቀቡ ኬሪያት ቆሳዳ ሲቲ ቆሱቲን ጅራ እሺ እኮ ሊል ፈካይ ዴቢሲ ከነ ዴቢሲ ካይ ዱረ ሃይ ሲንቆ ሲቲ ቆሱ ጅራ ሲንጀዴ ሚማ አት ቆሳም ቤቱ ቤቱ ቆሳ ጎዋ ሃይ ሲቲ ቆሳ ጅራ ምን ቆሳን ከናን ቲንቶሎን አከሲ ሚቲ በር ለዱኩባ ጅራ በር ነሚቾኒ መራቴ ቆየት አከሲ ሚቲ ነሚቾ ሞና እንጀዲን ካመቃ መቃቂ ያነዋ ቢካ ለኪ አረባ ከሲም ፈይደሚን ስራን በሬ ስራን ቶሉን ሲንጀዳር አሃ ስራኒ በሬዳ ሶና ነዱኩቤ ሆስፒታል ጅሩ
waan akkasii haasoyitee ergitee sirraan bareeda kun. Ani barsuma qoruu fi bar. Qoosaa akkanaan barbaadu nan qoriin qormaa tomaatuun barbaadu nan qorameetiin jira. Okay, meeqa deebistere? Mee hagamni jaalatti jaalala akkamii anaaf qabdi maal waan jedhu yaadda baasuudhaaf kan inni. Agarsiisee bakka jaalala sii qabu. Si jammaratu waan ulee barbaadduuf yeroo mara. Ulee maali? Ulee maali? Na tumtee na bulchita akka jaarsaa akka intolaa reema keeriyaatu. Intolaa waan akkasii. Amma dheengadduma dhiifama jennee. Akkoo dhiifama si gaafadhee miyaan? Dhiifama erga si gaafadhee baal atiillee tasgabbooftee seeraan daa'imaati. Indoliin kamee amma muudii kana keessaa beekaa. Sirraan bareedu waayisee. Sirraan bareeda. Wanni ati godhaa jirtu kun. Dhiisi kaa maama irraa mee dhaqe fuula kee gadhume. Tasga bishaan dhugime. Wanti fidiif mee waan dhugdu aannan fa'a. Si haa dhufu maal si fidu? Na bayyati baay'ee faayidaan qabu. Akkanatti faayida. Eessaa barattee? Eessaa si barsiisan? Jaalala eessatti barattee bal'aasu keeriyaa ta'anii liniin baradha. Kan akkanaa si lolchisu kana natti mika? Amma dhaabinarraa waasaa takkan barbaadu. Maal callisnee teennure? Mucattii dhoositee baasi. Hoomuun jiruu siin jedhee barsittiin qoosee. Waan jiraatanii har'a osoo arguu baaddee boru dhagahee anaafatti ilaala. Waan sidhiisus ittiin fakkaatiin qalliin akkanaa kun natti hin tolan. Otoo dhugaa ta'ee maqaan. Siin ajjeessa laala ajjeeseeti. Si baasta reeffa isii fudhatan dhufanii. Isii. Yaa Rabbi dubaas dhagaartaa kaameramaan. Waan isiin jettu hin gargaartaa reeffa baachuu ati maa callistee ilaaltaa kaameraa lafa gooti na waraabdaa cirraash uleedhaan yoo isiin naariitu. Maa maqaa dhiiraa nyaatta fuutuu harkaa wanti lafa keessee. Kanaaf piraanksii gochaati kan hin ture callistiin aariinaati akkanatti. Humna ol akkas ta'uun gaarii miti. Amma dhukkubsatee jirta. Mana yaalaatiin namni wanti ofirraa buqqisee fiigee dhufaa namni. Gaariidha amma kun. Keeru. Shaggaadha kun. Fiqirii ma qofa kun. Fiqiriin beektuwaati. Akkanaan sii dabaddabame bar wallahi uleen naariitee bar. Annaa maali eedeeti? Oo bexaamti gaarii irra jirtan. Maali isin yaa ejajamaa isin jedhu barbaadde? Akka sirraa bareedu akka siyaasuuf ta'u. Maarree maali maali. Akkasaa godhu barbaadde ati kanaa hojjeteetti. Yoomiyyuu hin yaadiin ashoon akkasii. Mee dhugaadha. Maa 4-5 minaamin fuudhaami namni. 4-5 moo? Lekka haala. Yoo wadeeti. Wada samaayi. Amma miidhamee akkam godha re'aam harki na cabee jira. Miila na. Kana cabsite malee cirraashii na dhooyte har'a. Leksiin dhooyne ofirraa si qabee bara. Harka akkatti harka dubanna qabda yoo ofirraa na qabdu. Akkanuma si qabee bara. Zimbal. Zimma maalile? Hin falmadha malee oduu si harka adduu yoo akkamiitiin jedhe. Waraana irra jirtamoo? Eeka. Waraana kam waraana biyyaa kam? Ka biyya keessaa. Wajji ilaalame isa. Keessummaadha. Firaa. Teessoo fudhaa. Asuma biraan ta'a. Nama firaati tole. Naarii. Kanallee ammallee akkanan salphisne asitti. Maaliin dubbattu ture keessummaatti? Haa dubbatti nyaata nyaachuu jira arsanii fi namni otoo nyaataa jiru nyaata irratti hin dubbata maare. Nyaata kobaatee nyaattaa? Sillee si haa gurshitu gurshiin isillee. Aaran barbaadu achumatti ofii keetii nyaaddu harkaan nyaatu inni. Maal rakkoo qabu yoo na gurshite? Maaliif si gurshiti? Harkaan qabdu? Harki na cabsitee barsiituu na cabsee harka. Hara bakka. Nyaaddu. Ofii keetii nyaaddu. Yaa keessumaa koggattaa himee. Vieni Matti, molto. Dici lei non nessuno alla fine di via. Basi. Che realtà? Andiamo a fare la Basi.
ኮባስ እንግዳ ናት እያልኩሽ እኮ ነው። ቢብቷ ምን ነው? ኧረ ረፊ ኮባስ እኮ ረፊ ነመረታይ ኮባስ አንቺ ነው። ሂድ አንተ ዞር በል እኮ እኔ ዞር እላለሁ። እሺ ረፊ መጀመሪያ እሺ ታይ ከገድ አልቀመጥ አይ ከሱ ማለት እንጂ ዞር በል ነምርመትን እንደ አትነዱ ቋጅራሲ ኮባይ ታሊ ዞ ኮት ቅንያች ኬሪያ ተረፍ ጸጉሬ ኬሪያ ኮሚ አንቺ ረፊ እንዴት ብትደፍረኝ እኮ ታይ ከገድ ታይ ሲንጀቱ አይ ኬሪያ ጅርታ እኮ ረፊ በቃ ረፊ gadhiisi siin jechuu jira gadhiisi nama gadhiisi እኮ gadhiisi አንተ ወደዛ ሂድ ሲጀመር አያገባህም ኮባስ ካን ፈይ መገዳ gadhiisi ገናዴሲ ቦ አይ ማሊፍ እንደገሶቲ ከነባስ እኮ ረፊ በቃ እንግዳ ናት አልኩሽ አይደል አላቅልህም አስወልቃት እንግዳ እንደዚህ አይነት እንግዳ አለ እመታሻለሁ ኳን ነው ሲሩኩታ ጭራሽ ስትሜንጅራ ኬሪያ ታስገባኝ ሲን jechuu jira ሲሩኩታ ሲን ዞር በል አያገባህም አንተ እዚህ ውስጥ አትግባ አያገባህም ኤኛት ማለት ያዝ ለምን ይመጣችሁ ኬሱማ ዳሲን jechuu ትጅራ ኬሱማ ነከናን ወጣ ልቀቀኝ ታዲያ ልቀቀኝ ነመረታይ ሲን jechuu jira ልቀቀኝ ገላታ tasgabbiidhaan haasofna tole gadhiisi si namarratai siin jedha bar keessummaa dhayoo siin jedha dhageessu keessummaa akkanaan jirtu irraayin baasa fuula isiitti ayyee rakkoo qabu liqaqay kottu rakkoo qabu hin haasofna hin dubbanna bakka kottu bakka deem tasgabbaa'in haasofna bakka siin dubbisaan kuno akkuma argiteedha amalli sirrateera waan hunda dhiisteetti naan jettee turtee mire ati waan akka bajjee as biratti argamtee haala isiin keessa jirtu akka isiin taatu waan argiteef kuno galatoomii guddaa waan na bira dhufteef jechuudha. አረበር አከለን ቱሬ ሲኝ ባላ አከለን ቱሬ በዱጋ ሲኝ በነገራችን ላይ እሷ ትንሽ ስትናደር እንዲያረጋታል እንጂ ዱጋ በዶማ ገራ ከሳ ቀባቴት እንት ዱጋ በዶማ ቀባቴት እንት አከሲ ሚት ያጉሞ በርባዴዮ ተይበር አን ኬሱም ማዳ ነም ኬሱም ማዳው ተወንጀዱ ነው ተወርደ ደቤት ዱበዱ አና ከበጀዮ ደብዴ ኬሱም ማጀቺቱ ጀቱቱን ቆፍቲ ከበጀ ቱርቴ ኖርማሊ waan isiin goote immoo waan isiin taasisaa jirtu kunoo bareechitee argitee jirta. Dhugaa garaa keessaa isheen hamata kan qabdu dhugaa. Manatti aartu kinu akkanuma taati. Osoo fuula kiyya agartee magana ta'uu dhabuu dandeetti. Dhugaa ammayyuu baay'ee dhibbateetti meen deemaati badee.